ገረመማ መንገዱን ጠበቀብታርጉ ሁላችሁ አምስናውን ጧት እስከ 2 ሰዓት እዚህ በኢየሱስ ጸሎት እንዳማልቃችሁ ቀለና ነከስልብን ትንጀነ ባባቱ በመመለከት እንደኮ ጉዳዱ ከመተቱ ካተንጋለ ወንቆላዱ ካተንጋለ አይነጥላ ድግምት አተንጋለ ወጅሩ በማቆጣ Seexanni jannata keessa ari'atamee dachee irratti yoggaa darbatamu ulfina duraan qabu qofa osoo hin taane maqaa kabajaa isaa Lusifer jedhamus irraa mulqame. Har'as dhala namaa biratti maqaawwan adda addaatiin waamamus maqaan seexana jedhu isa beekamaadha. Faallaa seera waaqaa akka hordofan ammeenyaan akka guutaman safuu uumamaa cabsanii dhiirrii fi dhiirri dubartii fi dubartiin akka wal gudeedanii fi wal fuudhan seexanni ga'ee olaanaa taphata. Sababa kanaan kan ka'e namoonni waaqatti amanan dhugaa qabatanii wanta gaarii raawwachaa turan har'a ammeenyaa fi dabaan guutamanii daandii seexanaarra godaanaa jiru. Kana malees namoonni waldaaleen adda addaa seexana dinqisiifachuun gooftaa ibsaa abbaa hojii kalaqaa kayyoo banne hafuura dhugaa jedhanii faarsaa jiru. Seexannis dalatinsa isaa akka qaban namoota filateef humna isaa irratti humna dandeettii isaa irratti dandeettii kenneefiti lafa kana irratti bakka bu'oota isaa akka ta'an godheera. Namoonni fi waldaaleen kun hafuura seexanaatti dhagahamanii humna isaatti fayyadamanii namoota dhugaa burjaajessu. Kanuma wajjin wal simatee illuminaatonni uummata irraa humnaa fi beekumsa addaa akka qabanitti tololu. Nuyi uumama waaqa irraa adda ofiin jedhu. Kaayyoowwan isaanii keessaa inni guddaan tokko dhalli namaa daandii waaqaa qabatee akka hin godaanne waaqa fi dhala namaa gidduutti bo'oo guddaa yookiin allayyaa'uudha. Dachii kana irratti xiinsammuu namoota haatanii hacuuccaa isaanii jalatti akka kufu gochaa turaniiru. Ammas gochaa jiru. Akka yaaxinaa Darwinitti dhalli namaa wantoota xixiqqoo duraan jiran irraa uumamee adeemsa keessa guddachaa dhufe. Jijjiirama uumamaa irratti qorannoo gaggeessaa kan ture waldaan luunar sooseetii jedhamee beekamudha. Waldicha keessatti maatiiwwan Darwin qooda fudhachaa turaniiru. Kaayyoo fi qorannoo waldaa kana gocha waaqa wajjin wal falleessa. Darwin adeemsa keessa yaaxina ofii isaatii uume kanatti amanuu dhiisee ture. Yaaxinni kun garuu saayinsawaa barnootaa ta'etti addunyaa mara keessatti raabsamaa jira. Kan yeroo ammaa barnoota irratti baratamaa jirus falaasama isaati. Rimaasonnii fi dalatinsa illuminaatotaa kan ta'e Yaaxinaa Darwin kana addunyaa mara keessatti raabsuuf shoora olaanaa taphateera. Yaaxinni akka barnootatti kennamaa ture kun hiikoo jireenyaa balleessaa ture. Isaa asitti gatiiwwan ani eenyu eessaan dhufe eessaan qaqqaba jedhaman deebii dhabaa dhufan. Haala kanaan yaadni Darwin dhaloota irraa dhalootatti darbaa dhufe kun uummanni hundinuu dandeettii waaqatiin kan uumame faallessee namoonni hedduun dandeettii kalaqa waaqatti akka hin amanne godheera. Gara biraatiin dhalli namaa beellada xixiqqoo adeemsa keessa guddachaa dhufe kan jedhu yeroo ammaa kana immoo dhalli namaa amala beelladaa akka gonfatu gochaa jiru. Kunis kaayyoo illuminaatotaa ture. Addunyaa balleessu. Qaroomina dhiiguu hafuura dhugaa balleessu dachii kana irratti jeequmsa uumuu fi addunyaa haaraa seexanaan bulu uumuun kaayyoowwan illuminaatiiti. Itti aansuun dachiin kun gaannama akka taatu gaannamichi dachii kana irraa akka taatu ture. Kan gaaraa daka kan daka gaara gochuudha. ቁጣን አስጨንቀዋለሁ ብሩን እበትንበታለሁ ይሰራል ብሩን ወስድበታለሁ እንዲጠጣ ብዙ ነገር አደርገዋለሁ እሱ ግን አሰቃየሁት ቢሆን ትምህርቱን በላሸሁበት አያችሁት የ666 መንፈስ አያችሁት ምልክቱ ተነስ 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 አከበከብት ይላል ተነስ 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 ምንድነው
ይሄ 666 መንፈስ ሁሉ ጊዜ ያስተምር ነው። ተነስና ቁም፣ ተነስና ቁም፣ ቆም፣ ተነስና ቆም፣ ተነስ፣ ታዘዝ። በምን ገባ? በዓይኑ እሺ፣ ሌላ በልብስ ሌላ እወደዋለሁ። የእኔን ተከታይ ነው እንዲሆን መፈለግ። ምንድን ነው ስትከተሉ? ምንድን ነው ስራችሁ? እንሰራለን ቤተ ክርስቲያን። ምን እንሰራለን? ቤተ ክርስቲያን ሰለስራ። እሺ፣ ምን እንዲወድ ታደርጋለህ? ስታይል ስታይል ሰለስራ እኮ ሰለስራ እያወራን አይደል? ሙዚቃ እንግሊዝኛ ሙዚቃ እንግሊዝኛ እስከ አንድ በልልኝ እስኪ። ምናልባት እንደው አሜሪካ ከሄድኩ እንግሊዝኛ ከተያዘች እስኪ እንግሊዝኛ እንዴት ነው ማለት ተነስ። እንግሊዝኛ እንዴት ነው? አትሰውን አትዋሽ። እንግሊዝኛ እንዴት ነው? እንዴት ነው? ተነስ፣ ተናገር። በስላሴ እንዴት ነው? ምንድን ነው እንግሊዝኛ በል ራፕ ባለስ እስኪ በል I was doing for them. I will miss video and ካና ዘፈን የለም። ምንድን ነው አለ ስቱዲዮ ስነ ስርዓት በል እስኪ እንዴት ነው የምትለው? በእንግሊዝኛ እንዴት ነው? በእንግሊዝኛ በል እስኪ በል እስኪ በል። ይህቺ ደግሞ ምንድን ነው? ምልክት። ዘፈን ትወዳላችሁ? በዘፈን ነው የገባው። በዘፈን ነው ገባ። እስኪ እንዴት ነው የዘፈኑ ሀቅ? በል እስኪ መተት አይደለሁም እኔ ዋና ነኝ፣ የሁሉም አለቃ ነኝ። ምንድን ነው ሁሉ አለ? ዋና መሰረቱ ከጥልቅ ወጣና አስጨንቀዋለሁ። ብሩን እበትንበታለሁ፣ ይሰራል። ብሩን እወስድበታለሁ እንዲጠጣ ብዙ ነገር አደርገዋለሁ። እሱ ግን አሰቃየሁት። ቢሆን ትምህርቱን አበላሸሁበት። ወጣቶች ልብ በሉ። ትምህርት የምትጠሉት ልጆቻችሁን አካሄዳቸው ትምህርት የሚያስጠሉት በዚህ ህይወት የ666 መንፈስ አባል ሆኖ አፉረጃ ጃተሚጃ በሩምሳ ከገሉ ቤት እንገሉ ትሰራላችሁ። አንሳረ በብዛት የቀረበ ስራ ብሎ ነው፣ ግን ስራው አይባረክም። ማን ስላልቀደመ? አቤት እግዚአብሔር በመንገዳችሁ ይቅደምላችሁ። ከዚህ እንድትማሩ ነው። ያው በጣም እኔ እየደከመ ትላንትና ምስክስ በቀደመ ማሙስ ግን እንድትማሩ ንስሐ እንድትገቡ። ዘፈን ያስወዳል፣ ያስወድዳል፣ ስሙት በብዙ ነገር ዘፈን ስሙት። ዋናው ሰዎች ይወዱታል። እሺ እሱን እንዲወዱት አደርጋለሁ። ሰዎች እንዲሰሙት አያችሁ። መለኮቱ ያቃጥለኝ 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 ካይኑ 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 በል ሌሌ ልትመታኝ አይደለም። እንዴት ነው የምለቀው? እኔ እሱን እፈልገዋለሁ። ወዴ ነው የምትለቀው? እግዚአብሔር ገጽ ሲባል ካይኑ በል ካይኑ ከሰውነቱ ከዓላማው ብዙ ነው። ከዓላማው ከሕይወቱ ከሰውነቱ ከራስ ፀጉር እስከ እግር ጥፍር በስላሴ ስም ተናገር። እስከ እግር ጥፍሩ 666ቱ
በኢትዮጵያ ላይ ቁስልን መሰረት መሰረት ይጥፋ። ምን ትመሰርታለህ? ቤተክርስቲያን ልታጠፋ ነው? ምንድን ነው የምትመሰርቱት? ቤተክርስቲያን የራሳችሁ ለምን ቤተክርስቲያን ትላላችሁ ታዲያ? ሰዎች እንዲከተሉ ሰዎቹ እንድታሳስቱት ሰማችሁት? ሁላችንም ሰራተኛ ተሰብስቤ ለአንዴና ለመጨረሻ ለአንዴና ለመጨረሻ ሳምንት ወጣል። ቅዱስ ሚካኤል ምስክሬ ነው። 3 ጊዜ ጩና ታሰር በኢየሱስ Haalli dhufiinsa Illuminaatii akkamiin ilaata? Gartuun Illuminaatii amantaa seexana irratti amanudha. Innis kan eegale bara waldaan seexanaa yookaan seexanic chaarjii dhaabametti bara 1966 gaacaa yookaan jiisidha. Bara kana keessa manni amantaa Roomaan Kaatolikii namoota seera amantaa isaanii irra darban kan ittiin adaban gartuu Inquisition jedhama keessatti namoota adabamanii turan dabalachuun hundaa'e. Iddoon amantaa isaanis iddoo aarsaa dukkanaa yookaan Night Templar jechuun waamu. Seexanummaan sochii dadammaqiinsa amantii Pirotestaantii yookaan Pirotestaantisimii fi French Revolution'itti aanee jaarraa 20ffaa keessa eegale. Bara 1980 fi bara 1990 keessatti hojii isaanii isa ammeenyaan guute USA fi UK keessatti eegalanii. Seexanummaa jechuun lubbuu fi qabeenya ofii guutummaa guututti seexanatti kennu jechuudha. Jaarraa 19ffaa keessatti gartuuwwan baay'ee muraasa ta'aniin seexanatti dhimma bahuun hojii ogummaa hojjechuun eegalamee ture. Gartuun kunis bara 1960tti cimee dhaabbachuu danda'e. Isaanis iddoo gurguddaa lamatti kan qoodaman yoo ta'u, Testic Satanismii fi Antistic Satanism jedhamu. Gartuun Testic Satanism kun amanuuf kan nama rakkisanii fi dandeettii uumamaa ol kan ta'e hojii xibaaraa fayyadamuun beekamu. Gartuun Antistic Satanism immoo mallattoo fi hojii seexanaa ibsuu kan seexan ilmaan namaaf kennuun kan hojjetanidha. Seexanummaan haala kanaan hojjechuu kan eegale bara 1990tti giddugala baha Awurooppaatti. Baruma kana keessa gara Soviet Unionii Poolaand Lutiniyaatti babal'achuun miseensa hedduu horateera. Mallattoon isaan fayyadaman immoo LOL Lucifer Our Lord TIL Trust in Lucifer NSFW Nailing Satan's Funky Wormhole TROLL The Righteous Omen Sheet Lord Lucifer ASL All Supreme Lucifer fi kanneen biroollee ni jiru. Biyya keenya keessatti mallattoon Luciferoonni itti fayyadaman 66dha. Ofii 66 maalidha laata? Akka kitaabni qulqulluu jedhutti 66 lakkoofsa yookiin maqaa bineensa galaana keessaa ba'e tokkooti. Bineensichi gaafa 10 fi mataa 7 qaba. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 1 17 18 irratti bineensi kun mallattoo sirna siyaasaa addunyaa isa gosoota namoota qooqawwanii fi saboota hunda irratti bulchuu agarsiisa. Kitaabni qulqulluun namoonni hamma isa waaqeffatanitti dinqisiifannaadhaan waan isa duukaa bu'aniif mallattoo bineensichaa akka fudhatan ibsa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 3 4 16 lakkoofsa 2 kanas biyya isaanii mallattoo isaanii yookiin humna loltoota isaaniitiif kabaja waaqeffannaa wajjin walgitu kennuudhaan agarsiisu. Mallattoon bineensichaa harka mirgaa yookiin adda nama tokko irratti godhamuu kan danda'u akkamitti? Mul'ata Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 16 Waaqayyo ajaja saba Israa'eliif kennee ilaalchisee milikkitaaf akkasiif ta'utti harka keetti hidhadhu akka seenattis ija kee lamaan gidduutti yookiin adda kee irratti rarraafadhu isaaniin jedheera. Haaluma wal fakkaatu kallattiidhaan mallattoon lakkoofsa 66 dhagna isaanii irratti tumatu jechuu otoo hin ta'in mallattoon bineensichaa fakkeenyaan ibsame jechuunis sirna siyaasaa kun jireenya isaanii akka to'atu heeyyamuu isaanii kan agarsiisudha.
namoonni mallattoo bineensichaa godhatan immoo mormitoota waaqayyoo of godhu. Waanuma kamiifuu waaqayyoon qormaata seexanaa jalaa nu haa baraaru. Horaa bulaa deebanaa. Namoonni hidhaa seexanaa fi dhukkuboota garaagaraa irraa fayyuu barbaadan gara mana amantaa qulqulleettii Arseemaa dhufuun cuuphamuun akka fayyitan manni amantichaa dhaamsa isiniif dabarsa. Teessoon magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Buraayyuu aanaa Malkaa Doonnoo iddoo addaa Shawaa Meedaa mana amantaa qulqulleettii Arseemaa gaara Jamooti. Horaa bulaa deebanaa. Odeeffannoo dabalataaf fuula miidiyaa keenyaa subscribe, like, comment, share taasisuun nu hordofaa.